Giddugalli aartii waan ofii barattoota garee shubbisaa waggoota lama oliif leenjisaa ture magaalaa Adaamaa galma Oliyaad Sinimaatti sirna adda addaan eebbisiise. Eebba garee aartii waan ofii kanarratti qaamoleen hooggansaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa, abbootii gadaa fi haadholii siinqee aartistoota kutaalee hawaasaa garagaraa fi keessummoonni affeeraman argamaniiti jiru. Hundeessaan giddugala aartii waan ofii aartist Abbabaa Tolosam giddugalichi bara 2005 hundaa'uu himuun guyyaa kana marsaa 5ffaaf ogummaa shubbisaan barattoota 70 ol eebbisiisuu ibseetii jira. Giddugalli aartii waan ofii 2005 irraa kaaseen hundeesse. Yeroo ammaa Mojoo fi Adaamarraa damee qabaachuu kan ibsan aartist Abbabaan leenjisuu qofa osoo hin taane industirii aartii Oromoo gara diinagdeetti jijjiiruun kanneen ogummicha gonfatan jireenyaan akka of danda'aniifis hojjechaa jirra jedhan. Lakkoofsa tokko Adaama, lakkoofsa lammaffaa immoo amma Mojoo irratti banamee jira. 2005 irraa kaasee hundeessee ijoollee leenjisaan jira. Ijoolleen kun leenjii qofaa miti. Fakkeenyaaf amma leenjiin namni leenjii yoo jedhamu guyyaa muraasa guyyaa yookiin ji'a sadii ji'a ja'a miti. Ijoolleen kun waggaa 2 oli kan tursise. Maaliifan tursise? Namni tokko duraan ritmii barata. Achi booda kara rukuttaatti gala. Achi booda immoo mix yookiin muuziqaa waliin wal simsisine shubbisaa cimaa ta'e akka ba'uudha hojii guddaa kan itti dalagame. Ijoolleen kun oduun eebbifame kilippii guguddaa dalaganii turani, muuxannoo guguddaa fudhatanii, isteejii guguddaa, konsertii guguddaa, qamar dabalatee artistoota guguddaa waliin konsertii guguddaa hojjetanii jirani. Gorsaa olaanaan dhimma diinagdee kutaa magaalaa Luugoo obbo Daani'el Wandimuu aartiin Oromoo yeroo Oromoon sirna cunqursaa jalatti kufee turetti ummaticha dadammaqsuun akka of baruu fi gabrummaatti akka dammaqu aadaa fi sirna isaa jabeeffatee akka turu taasiseera jechuun gahee aartistoonni Oromoo aadaaf seenaa sabichaa guddisuuf qaban galateeffataniiti jiru. Uummanni Oromoo biyya Itoophiyaa kana ijaaruudhaaf baroota hedduutiif gatiin inni kaffale hin beekamu. Garuu barootaaf immoo iddoo isaaf malu otoo hin argatiin tureera jechuudha. Kanaaf yeroo qabsoo hacuuccaa gidiraa keessa sabni keenya ture keessatti immoo manni kun akka sirriitti of baru, akka dammaqu, mirga isaatiif akka qabsaa'u, harka isaa dachaafatee akka hin teenye gochuu keessatti sayyoofaatti obbolaanis afaana aartii saba kanaa hojjechaa turan saba isaanii dadammaqsuun akka ijaaramu taasisuun akka qabsaa'u taasisuun Uummanni Oromoo biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti guyyaa har'aa iddoo isaaf maluu danda'u. Biyya kana ijaaruun utubuu tiksuu irra darbee bokkuun biyyi kun ittiin gaggeeffamu akka harka isaa galu taasisuu keessatti aartiin Oromoodhaa hiika guddaa qaba waan ta'eef warra damee kanaan qabsaa'aa turan, dhaloota hedduu qaraa turan, sabni kun akka cimu, akka ijaaramu, akka aadaa waltaa, afaan waltaa ta'e qabaatu taasisuu keessatti warra gumaacha godhaniif si'a tokko naa galateeffadha. Gareen shubbistoota eebbifaman miira gammachuu qabaachuu himaniin ogummaa gonfataniin industirii aartii Oromoo of dura tarkaanfachiisuuf kan hojjetan ta'us ibsaniitii jiru. Ani hojii aartii kanatti dhufuuf kan yaale daa'imummaa ka'eeyyutu hojii aartii baay'een jaaladha. Shubbisas immoo keessa koo jira. Daa'imummaatti qallaan hojjedhu ture manatti jechuudha. Kanumarraan kan ka'e giddugala aartii waan ofitti makamuuf fedhiin koo na kakaasee jechuudha. Giddugalli waan guddaa nu gochaa jira. Ammas isaan wal nu hogganaanyuudhaafis waan hedduu keessa dabree nu bakka akka amma shaakallee baane kanaan akka hojiitti deemnu waa baay'ee nu jajjabeechaa jira jechuudha.